تقولي ما شاء الله والله يا را كان يا دي ولدي ما شاء الله الحمد لله ويا را كان نقول لك gammachuu har'aatu mee akkam fakkaatti mee har'a maaltu si dhagahame guyyaarraa maashaa ittiin gammachuun isaa ittiin natti dhagahame Allah dargaggoon fajira islaamaa guddachuutti jira wanni an dhaamuuf akkuma amma gammachuun har'aatu mee maal fakkaatti guyyaarraa kana mee maal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عيد مبارك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير. مكان كينيو سينجاني إنيو عيد مبارك يشوفر بعد. كوسا عبد السلام جامع مقالة بردة تندلدي ما تخيا في سايبة تخيون داني عيد مبارك يشوفه أما زولي جماعة خيا وانت ساني تبو عيد مبارك يشوفني. ما شاء الله فكا إديران تنا جمعتشون سيتو ميل وتد أقام جرامي. هدون أنت تقولي ما شاء الله والله قيان را كان يادي أوديتي ما شاء الله الحمد لله قيان را خلنا نقول في الدون جمدي. جماعة فجر الإسلام ده خسينه قالت ما يجتني بربادة. ما شاء الله ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. kan maqaan keenya sinjaan hawwattoota keenya Ahmad Ibrahim Sulaimanin jaama. iddoon dhaloota keetiitti yoo isa iddoon jireenya keetii Iddoon dhaloota kiyyaa aanaa Duduriitti dhaladhe amma iddoon jireenya kiyyaa bakka inni ammatti jiraadhu magaalaa Baroodaa keessa. gammachuu har'aatu mee akkam fakkaatti mee har'a maaltu si dhagahame guyyaarraa Maashaa Allah gaa hedduu gammadee jira. Xiqqaa fi guddaa dhiiraa dhalaa isaanii shamarranii fi hunda isaaniitu jechuudha. Baga Rabbiin Iidul Fitiriin isin geenyaa hunduma isaanii jechuun mallee obboleeyyan kiyya musliimaa hundaanuu baga Rabbiin nagaan isin geenyaa jechuudha. samee maal nu dabarsu barbaadda Isiniin dargaggoo magaalaa Baroodaatiif dabarsu tokkummaa wal jaalala wal jala deemuu kanaan isaanii dabarsa jechuudha. akka maqaa fajirul islaamiin nuti illee galatoomi siin jechuu barbaanna Isinillee galatooma. warahmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. maqaa keetiis eenyu sinjaan مكانك يا محمد جمال شيخ عبد الرحمن نانجان. iddoon dhaloota keetiitiif iddoon jireenya keetii إدون دلوتك يا أنا غوروغوتو مغالا غورودا. bageettiin si geechuu barbaadda isaan gubbaan dabalatee guyyaa har'aa guyyaa iidaa guyyaa kabajamaa kana eenyu waliin taatee dabarsuu barbaadda أنا نمنين أكتوك فاتتي عيد مبارك جون أبا أمتي يا توكفرتي أمتي شتو عبد الله سنة إتيان سودان أبا خيا جمال شيخ عبد الرحمن علي تنين بغتين سيجي جتوني برباد إيجا سيدبري أماس شفرين وهذا رسويتا إساني نملة بغا ربين إذا فطريداتين سنجي توني بربادا أكسم مسلم توتا إثيوبيا دا غوتو تبغا ربين إتين سنجي جمعتو أدادا وريني فاركونا بسرانتنا وجين تهي وجين إيدا جمعتو داخل gammachuu bareedduu addaan qoodannee wajjin jiraachuu ni barbaadu hiyyeeyyii muslimtoota hiyyeeyyii harka qalleeyyii isaanii wajjin taane hanganii fi qabnu yoo daabboo takka qabaanne gara lamatti addaan kutanne akkasitti wajjin gammachuudhaan akkasitti iida keenya gaggeeffachuu qabnaan jedha. akkasumatti bakka wanni garee fajirul islaam tana warreen daawwatuu fi warreen peejii keenya kana hordofaniinoo dhaamsa isaaniif maal dabarsuu barbaadda? Hedduu wanni nan jedhu warreen keessaafu wanti hedduu waan hordofan jechuun feesbuuka kana warreen hordofan isaan hundinuu akkanii fi deeggartuu jechuun peejii tana akka isaan tahan qabeenya isaaniitii fi akkasuma moobaayila isaaniitiin sheer godhuudhaan waa hundaanuu akkanii fi isaan cinaa dhaabbatan gammachuudhaan kanaan isaaniif ibsa akkanii fi isaan kanaan hordofaniin hedduudhaamaaf isaaniif. akkasumatti maqaa fajirul islaamiin nuti illee galatoomi siin jechuu barbaanna. galatoomaa ciid mubaarak takabbalallahu minnaa wa minkum saalih alaa. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu. eenyu sinjaan maqaa keetii? Abdallah Muhammad Umar Nanjan. iddoon dhaloota keetiitiif iddoon jireenya keetii? Ani iddoon dhaloota kiyyaa araddaa Saphaloo jedhama. Saphaloo cittuudha. Ammoo jireenya kiyyaa magaalaa Baroodaati. magaalaa Baroodaa tanaa fi garee fajirul islaamiif illee akkasumatti maal nu dhaamuu barbaadda dhaamsa jabaa? Inshaallah dargaggoo magaalaa Baroodaatii fi fajirul islaam waliin dhaamuuf keessattuu dargaggoo fajirul islaam jechuun ifaa islaamaa jechuudha. Akkuma beekamutti ifaa duuba diin islaamiif bahe kana jechuudha. Dargaggoon tuni waa hedduu mul'isaa jirtan hoggaa agarru waan gurguddoo isin irraa mul'achaa jirtu jira. Akkuma jabaattanii jaarama keessan kana keessatti cimtanii waa hedduu hattamaa jirtan kanatti diin islaamaas barnoota irratti akka deebitanii barnootaas sirriitti barattanii dhaloota isin boodaatillee barnoota dhaalchiftan dhaamsa kiyya guddaan kana keessattuu fajirul islaam jabaadhaa. Akkuma dhiira nu jaartan kana dubartootaas jaara haawwan illee nu jaara jabaadhaa nuti illee isin wajji jirra fajirul islaam
Sheikh, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Maqaan keenya siin jaame. مقاقي يانس محبوب شيخ Maal fakkaata mee maaltu si dhagahame gammachuu kee haala kamiin nu ibsuu dandeessa? gammachuun guyyaa irraan tanaa akkaan na dhagama wallahi dhugatti guyyaarra akka na dhagama bare dheengaddaa iidan salaani ture jechuudha sababoota koronaa fi waan akkana dhibee kanaan waan ta'een har'ammoo muslimtoonni akka gartee duuba fajrul islaamii waliin ta'uudhaan hundinuu tokkummaan bakka takka jiraachuu isaanii kanaan gammachuutti guddaan dhagama dirree kana argamuudhaaf kanaaf alhamdulillah hinja akkaan guddaa waan hangana jeemee natti ibsamuu hin dandeenye jechuudha gammachuun guyyaarraa. Ayyaa asirra nu harkamu qaiteef hedduu galatoomis hin jenna. Nalleen gartee duuba maqaa fajrul islaamin galatoomaadha maqaa rabbi guddaatiin ammallee isinin jaa rabbiin iida barakaa nuuf haa godhu muslimtoota alama addunyaa jiran hundaafuu mahiyyaa fi gartee abbaa kiyyaan hangafee hundaanuu salaamataa bakkeetti isinin ga'e. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan keenya siin jaame. Amiin walumaanuu bakka keenya hin jira uummata muslimaa waraanu. Ayyee mee guyyaan irraa kun maal fakkaata mee gammachuun akkamitti si dhagahamte haala kamiin? Du'aayis goonee masgidatti yaanee daawwas dhaggeeffannee waan barbaanne lagnirra rabbi nurraa jalatu kana guddaa gammadu guddaan nutti dhagahama. Eenyuun bageettiin si geechuu ni barbaaddan? Ani inshaallah abbaa koo Hussein abbaa garoo biyya islaama nama maree ta'i maraafu bakka geessanii bakka gammaddanii guyyaa irraatiin bakka rabbitti isin ga'een jedhaan. Ayyee mee dargaggoo fajirul islaam tanaaf fi dargaggoo magaalaa baroodaa tanaaf dhaamsee dabarsuu barbaaddu? Maashaallah dargaggoon fajir islaam guddachuutti jira. Wanni an dhaamuuf akkuma amma wal fakkaatanii kaatan kanaan dhiiraanis shamarraniinis ooluma deemaati rabbi olin sinaaf fuudhu bareeda jirtanii jajjabaadhaa ulamaa qaqqabaadhaa beekumsaa wajjiniin jajjabaadhaan jedhan. Ayyee maqaa dargaggoo fajirul islaamiin hedduu nu galatoomis hin jenna asirratti argamu qayyee. Isinis maqaa rabbiitiin isinis galatoomaa galata guddaa argadhaa isiniin jedhaga. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.